Tole daawwattoota keenyaa sheeka akkuma daa'imaan harkatti qabetti rarraasee isiniin eegee jira. Nama harka lama kawaa torbaan deemu. Nama ajaa'iba akkamitti namichi kun walitti deebineetiin jirra jechuuf as deebinee sheeka dubbiin teessaan akkuma tana nuu bayaansitaniin baga ittiin isin gahee nama jedhuu barbaaddaniinis uummata maraafuu dhaamsa dabarsitaniitti ardhaaf nagaa dhaammataa achumarraa akkatti as dhufneen hunduu daawwattoota keenyatti nagaa dhaammannaa dubbii isin harkatti qabirraa naa deebi'a. Homaan harkatti hin qabne karama jirti. namni keenya rabbi laaffisee fi biyya teenya tanatti afaan afur haasaya al tokkotti. Assalaamu alaikum jedhee aanchii maazariin mana jirti jedha. Maal jettan? Afaan kun meeqam? Nama biraa nama baadiyyaa tokko haasofsiise ani kunoo nama olii gad deemu haala malee sagantaa fi nama inni baadiyyaa ta'u mee akkam jirta ennaan inni kubaa argee gaafadhe xeenaan qabu haakim beetii kana tama laallasaa jira na wagga'a haga yoonaa xeenatti hin deebinee jedhe maal haase? Afaan simbiraati. Afaan simbiraati. Oromoo afaan ofiitiif du'u kana inni afaan afur haasawu. Salaam alaikum Arabifa. Afaan Islaam afaan gartanii mootuu shari'aatillee aanchi maazariin mana jirti. Afaan kun amma afaan tokko fakkaata. Garuu afaan ofii kana eessarratti itti gala? Akira mana irratti itti gala. Isa kana himuuf hin baane daawwattoota keenya waa walii waadaa galle jira. Namichi harka lamaa ka inni waa torba baatee deema. Markajii isatu baata. Asii bari silxeedha inni itti. Uummanni kun dalagataadha jechuudha. Tole. Maali Oromoo maaltu dalagaa keessaa baase yoo jedhe waa torba garuu guyyaa bira suni ka haasofnu ta'a. Isa kanaaf waa torba markajii akkattiin deema. Akkamitti? Markajii akkatti irra kaahee deema. Midijjaan jala kana jira. Ibiddi gubbaa kana jira. Isa kana wal gubba irratti qabeet ibiddaa fi markajii bishaanii kana wal argisiisa deema. Ammas yoo asii fuutan harkuma kanatti buskuuta yookaan daabboo harkatti qabata. Harkuma kanatti ammallee burcuqqoo shaayii itti namaa qicullee qabata. Harkuma kanatti bishaan yoo shaayiin tun dhumte itti danfifatullee bira geette juda haablubi. Harkuma kanatti qabata. Ammallee immoo kasala yoo wanni kun jalaa dhumellee achumaa itti deebisuu danda'u harkuma kanattiin ta'a. Bishaan burcuqqoo tana itti lolla'ullee mana galee hin fuudhu. Harkumaa qaba. Maal argaa? Dhiyoo tana maal argaa? Nama magaalaa Adaamaa tana keessatti nama saba biraa ta'e teessoo tokkorratti ilmaan nama tokkoo ijoolleen 14 teessoo tokkorratti kophee xarayidde. Ijoolleen nama tokkoo ijoolleen 14 teessoo tokkorratti teettee osoo wal qayyartu. Akkamitti jennaan gaafadhee biyya dabuuf sagantaa tokkoof deemee itti hangalu. Kun kabiraati. Mana shaayii socho'aa ammaatirraa gara kabiraatti ce'aa jira. Kara kabiraati kun. Kareefu beek mana shaayii socho'aa. Kara mana shaayii socho'aadha sun bara shaa jedhe namni irraa dhugu nuyi. Hayyee ka ammaa. Kuni maal tahee jedhee yoo itti gaafadhu ijoollee 26 Oromiyaa keessaa qabaa naan jedhe. Keessaa qabdan nan bakka akkanaa. Maal dalaga mucaan sun jennaan bakka akkanaatitti kophee xaragaa gaaddis ofii jala taa'ee jedhe. Ishii akkam ta'e mucaan sun jennaan amma inni kubbaaniyaadha qabeenya qabaa naan jedhe. Maal ta'ee jennaan kophee san amata 3 xaragee teessoo san gadi hin dhiisu jedhee obboleessa lammaffaa achiina biraa fidatee achirra kaahee inni mootu ka deemanii gurguranii kana maal jettanii? Uffatanii daraktii moo maal jedhanii? Jabloo faayidanii. Isii kana isitti dabree jedhani. Amma hoo eeshi jennaaniin ammallee inni suni suuqii tana dhiisee botokkee suuqii guddaa banatee jedhe. Mucaa awwaal ammoo kophee irra jiru kana
karee fi sanirra kaa'e. Karaa dalagaa ofiiti. Kara dalagaa ofiitti fide. Mucaa biyya jiru san immoo teessoo sanirra fide. Amma nama meeqa gubbaa jira jennaan nama 14 gubbaa jira nan jedhu. Subhaanallah. Bar magaalaa amma keessa jirru tana Akka aangoo arabaatitti walirraa fuudhan jechuudha. walirraa fuudhanii jiran. Maaltu waan kana godhee nageettanii misin maaltu waan kana godhee kanaaf jecha gartanii mootu wanni barbaachisu ilma namaa tokkoof waa shan barbaachisaadha. Waan Oromoo bira dabre waan Islaamni bira dabre waan tokko jira waan miidiyaan addunyaa guutuu qaaqu waan miidiyaan addunyaa guutuu hin qaayne waan miidiyaan Oromoo qofaa dubbatu jira. Amma abdirraayyuu jalqabe. Miidiyaa addunyaa keessa Afriikarraa addunyaa mararra miidiyaan haa tokkoomnu jedhee dubbatu hin jiru miidiyaa Oromoo malee. Biyyi waan kana ganama geesse. Maaliif hin jenne waanuma gaarii kana? Haa tokkoomnu kana qaata geesse biyyi. Bira dabran. Ayya. Hojii ganama dalaganii bira dabran. Haa ijaaramnu Ajaa'iba. hojii ganamaan geessani. Haa diinagdeen guddannu hojii ganamaan geessan. Haa beekumsaan ijaaramnu hojii ganamaan geessan. Icciitii haa qabannu hojii ganamaan geessan. Namni kun nama afur. Namni kun nama afur. Tokko nama biyyee jiru, tokko nama biyya jiru, tokko nama biyyaaf jiru, tokko nama biyyatti jiru. Nama tokko ka inni biyyee jiru. Inni nama biyya jiru caalu jira seenaa isaa boonsaa, seenaa isaa gugurdaa akka waaqoo guutuufa akka taaddee birruufa. Waayyoo jiru dalageen. Warra wayita jiru osoo kaameraa duratti hin dalagin dukkana keessa taa'ee waan gugurdaa dalagaa ture. Inni kun nama seenaa boonsaa gugurdaa wahii qabu jira. Ka qabrii jiru. Inni kun nama qabrii jiru. Nama tokkotu waa isinitti dheeresse asumaanu. Dubbii akkanaa eessa dheeratti nama tokkotu biyya biraa wanni deeme biyya biraa laalcha deemeet qabrii wahii tazabanyaa qabdurra dhufe. Yennaan qabriin biraa akkanumatti banaa teetti sun zabanyaa qabdii na seensisaa ilaalaa jedhe seenuu hin dandeettuu jedhe. Maaliif seenuu hin dandeenyere jennaaniin laams qabrii tana seenuu hin danda'amu jedhe. Inni hoogganaa kira abboo jedhee warwaatee biyya biraati irraa fiizan dhufeen meena laalchisaa jennaan eshi oseen ilaalii jedhe. Doktor Ebaluu dhalatanii amata lamatti du'anii jedha qabrii kanarratti barraa'ee. Namni ka doktora itti ta'uyyuu amata 20 gaafataami. Dhalatanii amata lamatti du'anii jedha. Shee Ebaluu immoo dhalatanii waggaa tokkotti du'anii jedha. Ebaluu naggaadeen Ebaluu immoo dhalatanii ji'a 5tti du'anii jedha. Namichi ilaalee barreessaa qabrii irra jiru kana ilaalee sila biyya teessan tun barati immoo maal jechuun namni kawaa itti onni jedhu umriin isaatu akkana isin immoo ji'a 5 fi waggaatti deebiftani kun waggaa 2 jettani maali jennaani isin akkamitti barreessitan nama keessanii jennaan lakki nu gaafa dhalateerraa awwaalarraa akkanatti assamnee akkanatti baratee akkanatti jennaan laa jedhee nu gaafa inni waa nyaatu eegalee waa dalagatu ofii eegalee osoo hin tahin gaafa inni uummata ofii tajaajilu doktorri sun amata 2 qofa tajaajila tola ooltummaa dalagee duniyaarraa deeme amata 2 sanii qabnaa. Bara inni uummataaf waan bu'aa buusu dalagirraa ofirra darbee jecha waan agasirra ga'irraa waggaa isaa lakkuufna fi. Isa kanatu wanni jedhe. Kanaaf namni qabrii jiru nama afur isiniin jedheemi. Tokko nama biyyee jiru, tokko nama biyya jiru, tokko nama biyyaaf jiru, tokko nama biyyatti jiru jedhe. Maali ka lammaffaa sun namni biyya jiru jennaan biyyi gabroomte illee hin beeku. Islaamofte illee hin beeku, guddatte illee hin beeku, duroomte illee hin beeku, hiyyoomte illee hin beeku. Wanni inni beeku waa 5. Nagadachuu, bocachuu, qotachuu, qocachuu, dhokachuu. Ufuma inni. Ufumaaf jiraata. Haa taa'u kanarra kanuu hafu haa caaluu manatti. Bareeda. Achumaammee baga ittiin isin ga'e kana mara dubbannee san isin hin dhoorgannu carraa kanaan nama baga ittiin isin ga'e jechuu barbaaddan walumatti qaba dawlaa uummataa jiru malalleen jechuu barbaaddan. Namni an akkas jechuuni jala gartanii mootuu jedhuuni nama islaamaa bayaaseensa maratti ka jiru mara baga gartanii mootuu rabbii ittiin isin gahe jechuuni barbaada. Achumarraa deebi'ee mootuu biyya teenna tana warra wajjiin
qabnu gartanii mootu majlisa pirezidaantii Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim baga gartanii mootu rabbi ittiin isin gahe jechuu barbaada. Inni biraa immoo sadaffarratti ministeera mana keessaa Faaxumaa Sheekh Abdussamad jedhaniini nama daawwaa kanarratti haala malee na gargaare. Haadha mana kiyyaati isillee baga ittiin isin gahe jedhaanii obboleeyyan kiyya mara wajjumaanuu nama wal jaalannu nama na jaalatu walumaanuu wal inni biraa immoo ka xumuraa warra OBS tayuu qofaa miti warra ofsaan waan baay'ee bira dabree Oromoof jecha ofii gubatee waan baay'ee dalagee guyyaan gaafa waan isaanii haasofnus ni jira. Warri keessatti dalagaa jirtan waan guddaa dalagaa jirtanii amaanaa nama du'ee qofallee amaanaa warra jirullee warra du'ullee warra amma jirullee dalagaa jirtanii mallaqa qofaa fi miti seenaaf waa galmeessaa jirtanii duuba gartanii mootuu keessanitti baay'een keessan irratti hidhamtanii baay'een keessan irratti ajjeefamtanii baay'een keessan irratti lolamtanii bakka kanaan geettanii OBS'n baga itti geettanii obsa yoo duraallee caala obsi guddaan ammallee isin bira haa jiraatu ummata keenya ceesisaa. Miidiyaa baay'eetu dhalatee mucaa dhalatuun gammadee abbaan yoosuu shafi'aa ta'e. Inda geettaniif isin akka gartanii mootoon taane jabaadhati galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Galatoomaa isinillee baga isiniin gahee ulfaadha. Mee atis asumaan anillee maatii OBS fi Islaama afaan Oromoo dhaga'u hundaan nama sagantaa kana hordofaa jiru hundaanuu baga isiniin gahee jechuu barbaada. Galatoomaa. nu silaa erga jalqabamee jedhaatuma jirra. Mee gara naa dabarsi. Dabarsinu ofirra. Dabarsinee nu erga sitti Waan bareedaa kan oduun jedhe dabarsinu. Erga sitti deebi'anitti. Hayyee muba waan numti dhufeen illee beeki yoo beekaan nama dura dubbate dubbiin nama jalaa dhuma. Yoo nama dura dubbate nama jalaa balleessa jedhanta dura dubbate. Amma nama akkasiitti nu keessa jiraa nu hundaa fixuun oolu nu jala. Dubbiin hin dhumtu dubbii akkasii ta dubbatamtu jajjabduu dubbataniiti nu dura waan aananiif tarii uf gabaabsanii malee waanuma baay'ee dubbatu useen dhumarru na haftee wanni jettoo jiraatte jetteetti bagattiin si ga'e namni jechuun ni barbaaddu. Hayyee ani waan naaf yoomaan qabu gaafa sheeyinis dubbatanii akkasuma zeefaanis dubbataa turanii ani hojii kiyya hojjechaa ture waan kana akkanumatti fidee dhufu. Tiyaatira kee. Teettanii ilaaltu. Ajaa'iba. Haalli dubbii isaanii baay'ee namatti tola. Waltajjii irratti ilaalaa ture yani bakka hawaasni bal'aan jiru hawaasni musliimaa yookaan hawaasni oromoo bal'aan jiru itti seenaa isaan kaasaa turan kana ilaalaan ture. Fiilmii biyya qaxxaamuree deemu wa'iin daawwachaa ture gaafa inni seenaa isaa nutti himaa ture kana jechuudha. Asuma teetteemu. Asuma taa'een ilaalaa ture yani. Rwaandaa sanas dhaqee argee South Africa sanas deeme Keenyaas deeme bakka hundaa daawwachaa ture kanaafi ani carroomaadha isaa wajjin taa'ee inti jechuu koofi namni aartii yeroo baay'ee dhaggeeffataadha jedha. Dhaggeeffataan ture jechuudha. Waama tokko qofa kaasaa mudannoo wayiidha. Hiriyyaan koo jira. Dallaan kireeffadhee taa'uu mucaan amantii Pirootestaantii hordofaa. Galgala naa bilbila yeroo hundaa. Sababa inni bilbiluuf immoo hin beektu. Waanuma fuulduraa kana musliimii kaa galgala. Shorbaati. Wanta gaarii kana qopheeffata hin bilbila. Bilbila irraa kaasuu dide hin dhufe balbala dadhabe. Daa'immantu mana jira mubaarak jira jedhanii gaafatan. Hin jiru jetteen daa'imman. Hin deebi'an malee mubaarak jira hin jiru. 3-4-5 deddeebi'e hin jiru jedhan. Tole shorbaan jira. Kanamaan jedha. Kanaaf egaa like musliima qofa miti ka gammadu. Jaara Ramadaana baatii Ramadaana kana keessa jennee fi insiin akkasuma wanti hundi wanti dachee kanarra jiru guutuun hin gammada jedha gammachuuti hundarra kolfa argita gammachuutu jira. Kanaaf ija guddaa kana ofirraa gaggeessine kanumaa wal qabatee musliimaa addunyaarra jiran guutuu isaaniitiin bagaggeessan jechuu barbaada. Itti aansuudhaanii haadha koo Ashaa Hajituu Qaraga'oo atis bagaggeesse jechuu ni barbaada. Akkasuma hojjettoota OBS guutuun keessanii bagaggeessanii jabaadha. Itti fufaachuun barbaada guddaa galatoomaa. Tole. Hayyee nutti deebite
amma nu kan hafe gaa daawwattoonni keenya sheeka faana akkanaa wajjin teettanii dubbii akkanaa nu meeffachiiftanii akkamitti addaan kuttanii ba'uu heddanii akka nuun jettan keessa kiyyatu natti hima. Yeroo tun daangesse malee sila waan addaan kunnee baanti. Akkasi OBS jiraannan sheekas dargaggoota keenya kanas waan umrii nu haa kaa'u waltajjii walitti deebinuun baay'ee matu uumama. Har'aaf akkuma isin mi'eeffattaniif hagana qabannee dhufne ta fuuldura waan ittiin nu haa gabannee nagaa dhaamachuu barbaanna. Daawwattoota keenyattis nagaa nuu dhaamii bakka si buufadhee ladies first jedhama hin dhumne gammatti dhaadannoon sun waan ta'eef. Eessa dhumata? Maayu gaafa bakka jedhan san geettaniin dhumata. Bakka faristuu bakka isin nu isin hanqif isin miine sana gaafa fixattan gaafa isin dhumataa godhu. Har'aaf garuu lady first daawwattoota keenyatti nagaa nuu dhaamtee qophii jiru affeertee tuma wal jaalannu otoo walitti nuufnu nagaatti jechuuf jennaa itti nu himi. Tole kabajamtoota hordoftoota TV OBS qophiin ayyaana iidaa sababeeffachuun dhiyeessine kunoo akkana fakkaataa namoota baay'ee qabannee jirra. Nyaatas dhugaatis dhandhamachaa shaashaa jechaa jirra. Anaa fi abdiin immoo isin keessummeessaa turre ogeessa kaameraa keenya Saayid Huseen wajjin hordoftoota amantaa Islaamaa addunyaarra jirtan hundaanuu baga ammarree irra deebi'uudhaan baga ayyaana Iidal Alfixiriin isin ga'e jecha asumaan yaa'u yeroo tunu daangesse malee silaa kana caalaa deemuu barbaanna asumaan nagaatti isinitti dhaammachuu fi kinoo Abdilleen itti fufime. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.